raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbaan guutuu guyyoodhaan galgalatti sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoof walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,415 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Ashamaa akka mul'atan hordoftootaa fi dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu guyyaadhaa qabannee isinii dhiyaanneerra. Oduuwwan keenya har'aa keessattis godina Horroo Guduruu Wallaggaatti dargaggoo Darajjee Bakruu Waaqoo waraana mootummaatiin ajjeefame. Lola cimaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa rukute. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii gidduu galeessaas bakkeewwan garaa garaa keessatti tarkaanfii jajjabaa fudhateera. Godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsotti hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa fi hidhattoonni naannoo Amaaraa Faannoon namoota 5 ajjeesan. Kunneenii fi kanneen biroos qabannee dhiyaanneerra. Oduu isinitti himuun kan isin faana turmoo an Iftuu Galataati. Nu waliin tura. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatitti waraanni mootummaa Bilxiginnaa dargaggoo Darajjee Bakruu Waaqoo rasaasaan ajjeesuun dhaga'ame. Jiraataan aanichaa tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti guraandhala 20 bara 2014 guyyaa dilbataa ganama dargaggoon kun mana kadhannaa dhaquuf osoo deemuu ganda guddattuu Gannatii jedhamutti waraanni mootummaa uummata keessaa qofaatti baasee rasaasaan akka rukute himan. Dargaggoon kun badiin inni hojjete akka hin jirres maddi kun ragaa bahaniiru. Dhalataa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda guddattuu Gannatiittidha kan inni dhalate. Dargaggoon kun barnoota akkuma hiriyoota isaa baratee kolleejjii mataasaa danda'eerraatii xumuree sertifikeeta kan harkaa qabudha. Sira kana keessa Oromoon kamiyyuu naannawaa fi bakka jiru keessatti waraana shiftaa PP humna addaa fi yookiis immoo makalaakaa jedhanii garee kanaanii uummanni Oromoo ajjeefamaa hidhamaa cabaa jira. Dargaggoon kun lubbuun du'arraa oolfachuuf baqachuuf yaalus uummata jeequun ari'anii erga qabanii booda waan inni kiisa keessaa qabu fudhatanii waldaa Muluu Wangeelaa jedhamu fuulduratti geessuun dugda duubaan haala sukkanneessaa ta'een rasaasa itti roobsanii galaafachuu himan. Mucaan kun mataan isaa nama jiraannin baqatee ari'anii dhaqanii nama keessaati adda baasanii mucaan amma danda'u fiigee amma humna isaatii fiigee jalaan baajaafa jedhu ba'uudha dadhabee naannoo mana amantaa waldaa Muluu Wangeelii jedhamtu tokko fuulduratti dhaqanii qabanii jilbeeffachiisanii boorsaa birrii isaa keessaa fuudhanii bilbila mataa isaallee kiisii isaa keessaa fuudhanii achumatti jilbeeffachiisanii tumanii achi galagali jedhanii dugda isaa kana keessatti rasaasa roobsuudhaanii ajjeechaa namni dhalti namaa bineensa irratti gochuudhaaf hin dandeenye mucaa kanarratti godhanii. Darajjeen nama yakka kamirraayyuu bilisa ta'ee fi barnoota xumuree magaalaa Shaambuu taa'ee hojii barbaaddachaa ture yoo ta'u waraana mootummaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uuf bobbaafameen hawaasa keessaa qabame balleessaa tokko malee gara jabinaan ajjeefamuu dubbatan. Barnoota barateetiin hojii barbaachuudha kan inni irra jiru. Magaalaa Shaambuu taa'ee beeksisa hordofaa ture, waan garaagaraa hordofataa ture, jireenya mataa isaa mo'achuudhaaf jechuudha. Namni kun akka jedhanitti Darajjeen bakka rukutametti lubbuun isaa waan hin dabarreef yeroo lubbuun jirutti loltoonni isa ajjeesan kanneen uffata poolisii daalachaa uffatanii fi afaan Oromoo dubbatan akka ta'an dubbachuu hime gantoota Oromoo sirna kana tiksuuf ijaaramaniin ajjeefame jedhan. Uffata daalacha wayii uffatan garuu kan isaan dubbatan afaan Oromoo. Mucaan kun battala rukutametti ciise yookiis immoo laafeera. Laafee immoo utuu lubbuun isaan bahin kan namni dhaqee qaqqabe. Achi akkamitti akkasi godhanii jedhaniinaan inni tokko na dha'ee na gateennaanii inni tokko immoo itti dabali ittiin jedheennaanii inni takkaa rukute sun dhiisi isheen duuteettiiti. Kan jedhedha jechuudha. Ergamtuu sirna kanaa yookiis immoo utubduu sirna kanaa ta'anii Oromoo makeenya yookiis immoo maqaa Oromoodhaan kan qabanii waraana kana keessatti bobba'anii kan jiran Oromoomtii jechuudha.
dhumarrattis haalli nageenyaa naannoo sanaa hedduu yaaddessaa ta'uu kan ibsan maddi kun keessumaa dargaggoonni naannoo sanatti argamnaan ni ajjeesu yookaan gara waraanaatti ergu jedhan. Guutummaa Oromiyaatti uummanni rakkoo wal fakkaataatiin roorrifamaa gara itti baqatu dhabuusaatiin gara bosonaatti baqachaa jiraachuullee dubbataniiru. Dargaggoon qeessana yoo jiraate in qabama, in ajjeefama, humnaan waraanatti ergamarraan kan hafe dargaggeessi hin jiru, ijoolleen dhiiraan jirtu, maatiin inni firoonni mucaa kanaa yoo ofitti murteessanidha jala ta'an malee olloonnii fi bakka garaagaraa kan jiran olloon gamaa gamana kan jiran hundi isaanii baqataniiru. Qeen oneeraa humna sanaatiin yookiis immoo finxaaleyyii yookiis immoo waraana sirna garboofataa kanaatiin dhuunfatameera qeen suni. Namni du'uurra jedhee bosona filateera laga galee. Wabii Waaqotu gabaase. Lola cimaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa haleelee injifannoon galuun ibsame. Odeeffannoon miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoonii Dirree Shaggariif qoodeen lola guyyaa kaleessaa Guraandhala 22 bara 2014 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Horroo Bulluq naannoo Sululaa Fincaa'aa iddoo addaa Mooraa Torbaffaa jedhamutti gaggeeffameen waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Bulluq injifannoon galuu miseensi waboo kun beeksiseera. Gabaasa hawwii qajeelaa fi daandii namarraa qindeessan Gurmechaa Gammachuu akka taanutti sinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraa Odaa Bulluq Sulula Fincaa'aa keessa socho'u lola kallattii waraana mootummaatiin irratti baname ofirraa qolatee loltoota mootummaa lakkoofsan hedduu ta'an ajjeesuu maddiitti hedduu akka madeessellee ibseera. Dabalataanis meeshaalee waraanaa kanneen akka kilaashii, bireenii fi rasaasa hedduu booji'eera. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota socho'aa jiru hundatti opereeshinii mootummaan Bilxiginnaa maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu jedhuun labse gootummaa guddaadhaan qolataa jiraachuu hime. Waraanni Bilxiginnaa kaayyoo malee mootummaa abbaa irree jalatti teessoo qabuuf bobba'e hedduunsaa haleelame kan lubbuun hafe immoo bakka irraa dhufetti dhiyeessu miseensi waraana bilisummaa Oromoo tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti himeera. Haaluma walqabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa bakkeewwan garaagaraa keessatti tarkaanfii jajjabaa fudhachaa jiraachuu beeksiseera. Duula mootummaan Bilxiginnaa waraana bilisummaa Oromoo uummatarraa gargar baasuu jedhuun qondaaltota isaa gara kutaalee Oromiyaa waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u hedduutti erguu hordofee lolli waraanni bilisummaa Oromoo hidhattoota mootummaa Bilxiginnaa waliin taasisuu cimaa dhufullee waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa ofirraa qolee tarkaanfii jajjabaa irratti fudhachaa jiraachuu beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa aanaa Meettaa Walqixxee keessa socho'u Guraandhala 21 bara 2014 ganda buufaa caffee keessatti tarkaanfii kaambii waraanaa Bilxiginnaa irratti fudhatee loltoota Bilxiginnaa hedduu ajjeesuu fi madoo cimaan adabuu ibseera. Akkasumas waraana Bilxiginnaa duula shanee balleessuu jechuun Shawaa Lixaa Gudaritti bobba'ee ture irratti tarkaanfii cimaa fudhachuun of duuba akka deebise himameera. Lola hidhattoota mootummaa Bilxiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Guraandhala 21 bara 2014 godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsotti gaggeeffamaa tureen ammoo waraanni bilisummaa Oromoo naannicha keessa socho'u haleellaa raawwateen hidhattoota mootummaa magaalaa Hoosee fi Liiban Qacammee keessaa baasuun to'annoo isaa jala galchuu maddi raadiyoonii Dirree Shaggar tokko ragaa ba'eera. Maddi kun akka jedhutti lola guyyaa gabaa adeemsifame kanaan namoonni nagaa miidhamuu akka danda'an sodaatamullee waraanni bilisummaa Oromoo garuu tooftaa lolaa fayyadameen namoota gabaaf ba'an du'arraa baraaruu danda'uusaa maddi kun raajeffannaadhaan himaniiru. Hidhattoonni Amaaraa Faannoo torban muraasaa dura Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa gandoota baadiyyaa aanaa warra jaarsoo keessatti qubsiifamaa kan turan yoo ta'u Guraandhala 21 bara 2014 aanaa warra jaarsoo ganda Nunnuu Gondiinii keessatti hidhattoonni mootummaa Bilxiginnaa fi Faannoon namoota 5 bakka tokkotti ajjeesuu fi namoota 16 immoo ukkaamsanii fudhatanii deemuu jiraattonni raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Hidhattoonni Amaaraa Faannoon waraana mootummaa Bilxiginnaa daheeffachuun gama daangaa Oromiyaa cehanii aanaa warra jaarsoo ganda Awwaaree Goljee qaxxaamuruun haleellaa gandoota akka Nunnuu Gondiinii fi Maaliyyuu Cu'aa keessatti raawwataniin hanga gabaasa kana qindeessinutti dargaggoonni 5 ajjeefamuu fi namoonni 16 hidhattoota kanneeniin butamanii achi buuteen isaanii dhabamuu namni haleellaa kanaan maatii isaa dhaban tokko raadiyoonii Dirree Shaggariif mirkaneessaniiru. Sa'aatii lamarraa qabeeti innis godina Shawaa Kaabaa aanaa warra jaarsoo ganda Awwaaree Goljeetirraan kan seenan jechuudha. Awwaaree Goljeetirraan seenanii ganda Maaliyyuu Cu'aa
kan ta'e achiin dhugaa seenanii ijoollee ittuma dhukaasatuma kaanis ijoolleen kan baqatte jirti. Ijoollee hedduudha jalaa baqatee tokko. Jarri ilaale qaama mootummaa dawoo godhattee duuban immoo hanna eegaltee jirti jechuudha. Gara nama 16 ammaaf maqaa isaanii naman beeku obbolaa Alamaan Tolchaa Suyyumeetii fi Malkaa Suyyumee warra jedhamu obbolaa Alamaan isaan. Haleellaa hidhattoonni Amaaraa waraana mootummaa daheeffachuun aanaa warra Jaarsoo ganda Nunnuu Gondiinii keessatti raawwataniin abbaa ilmaan 6 obbo Habtaamuu mootummaa dabalatee namoonni 6 ajjeefamuu kan mirkaneessan maddi kun hidhattoonni kunneen namoota ajjeesuu maddiitti dargaggoota hedduu ukkaamsanii fudhatanii deemuu dubbatan. Hanga ammaatti namoonni du'uun isaanii mirkanaa'e namoota 5 jechuudha. Tokko Darajjee Girmaa jira. Qeerroodha. Lamaffaa Shallamaa Tafarii Abarraa qeerroodha. 3 Daanyii Asaffaa abbaa ilmaan 3ti. Shallamaa Ijaaraa Tolaa qeerroodha. Habtaamuu mootummaa dabalaa abbaa ilmaan 6ti jechuudha. Kuni kan ta'e Nunnuu Gondinii ganda Gooxii Gibaashaa iddoo jedhamutti jechuudha. Akkasumallee namoonni ammaaf bakki fidanii kan deeman ijoollee hedduudha garuu Tolchaa Suyyumee kan jedhamu. Akkasuma immoo Malkaa Suyyumee kan jedhamu Gooxii Makkoorraa kuni jechuudha. Ijoolleen qabamanii amma fidanii deeman. Uummanni ganda Maaliyyuu Cawaa fi Nunnuu Gondiinii haleellaa hidhattoonni Amaaraa raawwatan jalaa baqachuu qe'eerraa buqqa'uu fi daa'imman 2 maatii isaanii jalaa dhabamuu kan himan namni kun hidhattoonni haleellaa uummata nagaa irratti raawwachaa jiran kunneen yuunifoormii raayyaa ittisa biyyaa uffatanii alaabaa lummuxxii qabatanii yaa'aa akka turan eeranii namoonni ajjeefamanii fi achi buuteen isaanii hin beekamne hedduun jiraachuu dubbataniiru. Ganda Maaliyyuu Cawaatii fi ganda Nunnuu Gondiniititti amma baay'ee godaansa hedduu jira jechuudha. Namoonni achi baqatanii gara baay'eetti galaa jiran hedduu jira. Miidhamni kunillee kan irra ga'e ganduma Nunnuu Gondinii Gooxii Gibaashaa iddoo jedhamutti jechuudha. Amma miidhamni kun hundi kan ta'e. Ammoo ijoolleen hundi ishii sanyuma tokko ijoolluma mana tokkooti jechuu hin dandeenya jechuudha. Daa'imni kan baqatanii badantu jira. Ammatti kan maatiin barbaadaa jirantu jira jechuudha. Ammatti barbaadaa jiran ijoollee xixiqqaa argachuu hin dandeenya jechuudha. Faajjii amma alaabaan isaan qabatanii deeman. Alaabaa lummuxxiiti kan ittiin fe'aman kalee amma seenuu sagalee isaan fe'amanii achitti buusanii uummata kanatti baay'eedha. Amma maal jennee beekuu dandeenya amma ganaa wal barbaadaa jiru malee jechuudha. Uummanni kana caaladha ta'uu danda'a amma kan miidhamu jechaadha. Liiban Jaarsootu gabaase. Abaa'oo shaniif da'oo kan ta'e uummata jechuun Komishiniin Poolisii Oromiyaa uummata nagaa irratti waraana labsuun ibsame. Komishiniin Poolisii Oromiyaa da'oon Abaa'oo shanee uummata Oromooti jechuudhaan uummata nagaa Oromoo jiruu fi jireenya isaa gaggeeffatu irratti kallattiidhaan waraana labsuu qaamoleen hawaasaa garaagaraa ibsan. Komishinii Poolisii Oromiyaatti ittaanaa komishinaraa fi hooggansa damee qorannaa yakkaa fi murtii haqaa kennisiisaa Komishinar Girmaa Galaan afgaaffii TV Faanaa waliin tibbana taasise ilaalchisuun lammiileen Oromoo godinaalee garaagaraa keessatti argaman yaada kennaniin komishinarichi uummata nagaa jireenya dhorkuuf waraana irratti labsuusaa dubbatan. Waggoota 2 darban kana keessa sochiin Abaa'oo shanee bifa baratamee hin beekneen godinoota Wallaggaa Arfanii fi godina Shawaa Lixaa aanaalee adda addaa keessatti bal'ataa akka dhufe ibsuun sababni uummata naannoo sana keessa jiraatu ta'uu isaatiin tarkaanfiin akka irratti fudhatamu dubbachuunsaa akka isaan gaddisiise himan. Waggoota 2 kana keessa tokko haala barameen alatti iddoo baay'eetti godinoota keessumaa godinoota muraasa keessatti godina Wallaggaa Arfanii fi Lixa Shawaa naannoo Abunaa Gandabarat fi Gandabarat miidhaa walqixxee Coobii keessatti bifa adda ta'een hojii 2 dabalatee sochiin shororkeessitootaa sochiin shanee gara malee kan babal'atee ta'uu isaati. Komishinarichi sochii waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa keessatti madaa qubaa itti ta'ee jiru xiqqeessee uummata sobuuf yaaluun furmaata akka hin qabnes dubbatanii sochii waboo to'achuuf tarkaanfiin fudhatameera yoo ta'e waboorratti otoo hin taane uummatarratti kan fudhatame ta'uu eeran. Rakkoo kana maqsuudhaaf akka naannoo keenyaatti keessumaa akka Komishinii Poolisii Oromiyaatti karoora opereeshinii baasuudhaan waggaa dabres sochii taasifameen tarkaanfiin baay'een fudhatamee jira. Isa kana namoonni adda addaa yeroo adda addaa miidiyaadhaanis ibsaa kan turan ta'uu isaati. Komishinarichi godinaalee Oromiyaa muraasaa irraan kan hafe godinaalee hedduu keessa nageenya amansiisaatu jira jechuun godinoota akka Jimmaa, Harargee 2, Shawaa akka fakkeenyaatti kaasullee godinoota nagaa amansiisaatu jira jedhu kanneen keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waraana haaraa leenjisiisee eebbisiisaa fi guyyuudhaan lola gaggeessuu irratti akka argamu eeraniiru. Komishinarichi akka jedhutti qo'annoo fi qorannoo Wallaggaa fi Shawaa keessatti bilxiginnaadhaan gaggeeffameen sababni babal'achuu humna kanaa uummata ta'uu dubbateera. Haalli qabatamaatti amma jiru
Oromiyaa guutuu keessatti rakkoon jira jechuudhaaf nama hin dandeessisu. Godinaaleen baay'een godinaaleen nagaa qaban godinaaleen mallattoon akkasii yeroo keessatti mul'atu dafanii react gochuudhaan tarkaanfii fudhatanii haga dhumaatti rakkoo godina isaanii hiikanis hin jiru. Fakkeenyaaf godina Jimmaa kaasuun ni danda'ama. Godinoota Arsii, Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baalee, Shawaa kana dabalatee tasgabbiin nageenya sadarkaa amansiisaa irra jira jechuun ni danda'ama. Kanaaf isaanis Oromiyaadha waan ta'eef Oromiyaa yoo kaaftu godinni baay'een nagaa qaba jechuun ni danda'ama. Iddoowwan rakkinni kun itti baay'atu irratti tokkoffaa hojii addaan baasuuti kan hojjetame. Lammaffaa immoo fedhiin humna kanaa maali? Riisorsiin humna kanaa maali? Isa jedhu madda hidhannoo isaa humni kun nyaata eessaa argata waan jedhu sanatti xiinxalli yoo gaggeeffamu nyaataanis kan deeggaru uummata. Godinoota lixa Shawaa aanaa muraasa irratti Wallagga irratti nyaataan kan deeggaru uummata. Akka ibsa komishinara kanaatti iddoo hundaatti ajjechaan uummata nagaa irratti raawwatamaa jiru ajaja qaama oliirraa kennameen itti yaadamee ta'uu ragaa baheera kan jedhan jiraattonni kunneen uummanni hidhannoo isaa ofirraa hiikee waboo hidhachiisuun madda rakkoo akka ta'ee fi waboos uummanni Oromoo mana isaa keessa dhoksee da'oo ta'uu isaatiin itti gaafatamummaa akka fudhatu gochuun daran uummata rakkisuuf qophaa'uun malchiisaa akka hin turre dubbatan. Hidhannoo isaa dabarsee illee iddootti kennuu jira jechuudha. Fedhiidhaanis kan kennuu jira, dirqamis kan kennuu jira. Waliigala haala nageenya Oromiyaa yoo kaaftu nageenyi kun kan eenyuuti? Kan uummataati jechuudha. Kanaaf uummanni abbaa nageenyaa ta'uu isaa beekee uummanni dura lafaan ka'u taanaan komaandoo leenjistee hiriirsitee geessitee lola bantee humna kana uummata keessaa baasuu hin dandeessu. Rakkoon guddaan kan jiru uummata keessa jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa ta'uu danda'a, humni addaa yeroo garasi socho'u humni kun hin dhokata. Kan hin dhokatu mana namaati kan hin dhokatu. Yeroo waraanni darbe immoo hin baasa saamicha isaa jalqaba jechuudha. Kanaaf waliigala humna kanaaf dahoo kan ta'e uummata. Wabii Waaqotu qindeesse. Itoophiyaan lammiilee biyyattii 100,000 ol manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa garaagaraa keessatti dararamaa jiran yeroo gabaabaatti gara biyya isaaniitti nan deebisa jette. Lammiileen Itoophiyaan caalmaan dhalattoota Oromoo ta'anii fi manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf dararamaa turan birmannaa mootummaa bilxiginnaarraa argachuu dhabuu isaaniitiin gidiraa fi gadadoo jabaa keessa jiraachuu isaanii yeroo garaagaraatti gabaafamaa kan ture yoo ta'u, koreen biyyaalessaa lammiilee kanneen biyyatti deebisuuf hundaa'e kanneen manneen hidhaa keessatti dararamaa jiran 100,000 ol yeroo gabaabaatti akkaataa biyyatti galchuun danda'amu irratti mari'achuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa toora miidiyaa hawaasummaa irratti beeksiseera. Ministeera dhimma alaatti daayirektarri waliigalaa dhimma qonsilaa Masfin Gabramaariyaam garuu lammiilee boolla du'arra jiran kanneen biyyatti deebisuun dura odeeffannoon lammiileen mana hidhaa jiranii haala gaariin qindeessuuf yeroo akka barbaachisu yoo himu, lammiileen mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti dararamaa jiran kunneen ammoo yeroo kanatti haala qabiinsa mana hidhaa keessa jiraniin walqabatee rakkoo cimaan hudhamanii jiraachuu isaaniitiin birmannaa ariifachiisaa akka isaan barbaachisu gaafachaa jiraachuu isaanii raadiyoonii Dirree Shaggar maddeen Saawudii Arabiyaa jiran irraa odeeffateera. Lammiileen Itoophiyaa caalmaan dhalattoota Oromoo ta'anii fi manneen hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti yeroo dheeraaf dararamaa jiran mootummaan Itoophiyaa baraaruun hatattamaan gara biyya isaaniitti akka deebisuuf karaa miidiyaa hawaasummaatiin dulli taasifamaa kan ture yoo ta'u, dureen paartii bilxiginnaa Abiyyi Ahmad walgahii paarlaamaa tibba darbee taa'ame irratti gaaffii dhimma hidhattoota kanneen walqabatee ka'eef namoota leenjii nama ajjeesuu fudhatanii fi ergama adda addaa qabatanii jiraniin makamanii waan jiraniif lammiilee kanneen gargar baasuuf yeroo nu barbaachisa jechuunsaa ni yaadatama. Liban Jaarsotu gabaase. Egaa dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya oduu guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurreerra. Waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Firaa bulaa deebanaa. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar.